namni shaarii ajjalata maaliif akkana jedhanii Abdullah Deebat akka ofiitti nama madaaliin kaa fakkeenyaaf amma nama ajjala jiru keessaa nama tokko akka ofiitii miti dhaggeeffadhu miidiyaa kana waggaa 5-7 irra jira buleeso ummanni waan badduu yookaan waan hamtu malee hin jaalatu hawaasni Oromoo waan amma khayrii yoo miti yoo dubbatte namni dibbila maasin taa'u akkam gootee ummata kana waan isaan fedhan dalaguu dhaga kuni barboru waan isin itti seenoftee agartee ittiin dhukkubsattee waan takka maaliif waan ta'eef irraa dhaabachuu waan biraatiin qalladuu ni danda'ama agendaa waan biraa uumuu ni danda'ama. Abdullah geeffadhu dhugaa walitti himnaami yoo dhiira taatan intala dhalaa dhiisaadhaati dhaqaatee biyya biroo jeesaa guyyaa sanaa sun mataa sitti fifajjiin. Jeeftu dhaqaatee hoo ati dhiiraa miti ati Oromoo miti. Anatuutu kan jiru bar. Asumaal. Yuulaan jechuun karaa sirriin jirtu dhaabbatu jennee malee. Sabboona dubbii dayyuusa kanaa sabboona. Sabboona ati duraan maraatu wayyaa qabdu dubbii dayyuusa kanaa dhaabi. Dubbiin fakkaatu dubbatu waan hin taane. Mikiyoon tuni tala Oromooti bara. Maal taate fayyaan qabdooti. Mikiyoon tuni tala Oromooti nama Oromoo irraa dhalate dhiinisii Oromoo bara. Nyaani gorfannaa karaa sirriin jirtu jechuun ni qabda malee. Nama galchitanii jechuun maal jechuun miira keessa nama galchitanii itti dhufe jechuun maal jechuun. Awwaala miira keessa nama galchitan lammaffaatti booddee maal godhu deemtan. Dhaggeeffadhu hawaasni Oromoo hawaasni guutuun isaanii haasalaman dhaggeeffadhu hawaasni bushaadha hawaasni akkuma harki taate dhaggeeffadhu. Oromooni waan hamtu jaalatu. Dhaggeeffadhu boodeemi Oromoon nama arrabsu jaalatu kabajaan jaalatu bakka Oromoon namni kabajaa qabu teessu. Oromoon jedhi dhaboon Oromoon nama miidiyaa irra jiru kana Oromoo kana jiinsa boonaati waan takka laalati ooma sittole gara Oromoo kana deebataa godhuudha sammuu deebisanii waan hin taane dubbatti dhaggeeffadhu. Oromoon jedhu warra miidiyaa jira naafata sirrii Oromoon bakka bu'u Oromoon nagaan mana ta'a. Abdullah geeffadhu. Asu wananto jetemi meya nami lubbu torbantu ya men jola ya nika jelfanna khabon talatenya nika jelfanna malif yana in talatenya ka jelfanna yesi yana nuti ma demna difli ka demna amara kanina niki yom badin kabdu nika jelti kami difli ka demna sabona gasti ol galu fi waan intaan intu batin yom waan bira to baderana ka darbani bas gubbara fuula du waan intaan du badina ke ilki rafa tabne dekte fena politi denya ilki si rafa tabne arab si de fena politi denya difli ka demna malata kan kesa ne irrefi rafuti ham dai afan ko de baba ko de hatu anak boleh toko si gorsa yes intala kala wajji yaay len godini yes bakka dogongorte difama gafatte ka waan jetten jalati ka babar waan kana ne heje pata rabbi abeeku wallahi aso abbaan biyyaa kun maal bala abbaan akka kun maal balleesse aso maasi balleesse kamti godhani beekon kaleessa ne isma kallada malee yeroo baay'ee kallada bara abbaan kan kallada Abdullah sime asu Abdullah reefulle jala tarrabsu jirti ammallee arrabsu jirti waan taateef inninis amaartitti jee barreessaa jira dura walloltanii osoo waan kanatti hin galin osoo taasoo kana naasee walloltanii kala daiti anjaba goda boyni ni jaalata asu kan abbaa haqaa kaadhi kana kaasi anjamaa saa godhu anjamaa saa godhu baatu dubbiin anjamaa godhanis ni jirti anjamaa godhanis ni godhanis ni jirti jarri koyyoo fedhan firaankii godhan si galee aso ummata kana ayyariitti qabna bakka dhiisi qajeeliiti adeemu harafu ummata kana setti bashannansu saar dhiisi qajeeli ammoo qajeeli adeemanu dhiisi wallahi setti dabbaramuu jira waan akkasii godhan jiru azun nama fayyaa qabu nama mataa qabu ni qajeelti mee azun keenya qajeelta jaati nama 500 nas ta'a gaafa isin qajeelti 300 amma jallisu deemta amma sabboona ata majallisu damo gorsu damo maalama yaani miliyo wallahi na ati dubbachuuf an jallisuuf hin jallatu nama waa beeku maraata an taane amma maal godhi jettaan ayee duuba amma alaabaa milik uffattee Oromoo walitti buutee sabboona ati yoo michoota na mee amma Oromoon tun gabbaatee michoota na garagalchite yoo arrabsite irraa dhorkuu dandeessa sabboonatti arrabsanii arrabsu baatanii maal irraa xiqqeessa Bota irraa dhorkuu dandeessa mee waan irraa xiqqeessan hin maaliif arrafamti dalala laati maaliif arrafamti obboleetti teenna
Yoo yoo isin dogongorte gorfannee Bari nama bakka raabuun dandeessa hawaasa kana jechuun ni dibee irraa dhorku dandeessa hawaasa kana jechuun gaafa deebi'an. Dhageeffadhu wanni nuti jechaa jirru dhageeffadhu jaalata Waan Abduseen jedhee kana jiran yaali akka malee daawwattanii jirtan jaalata Abduu siyaasa waliin sirriidha jira Abduu Feel. Sabboona kan miitu godhanii hoo. Sabboona maayii Asuun nama ofiin ilaal asuun amma nama dhaga'u asuun nama asuun ummata kana hara fuudhiisi wallahi bishaanitti naqee asuu waa tokko mataa ofiin dhukkubseen qajeeliitii waan Abduu Seen si jedhu bu'aasii fi qabu wallahi mataa ofiin dhukkubseen. anjaba gootu jirta anjaba akkana gaarii itti dhaabbatu jaarsan namicha maqaa kiyya yaamin siitu michoota na balleessu jiru maqaa kiyya ibsa wallahi naaf sulolon qab asu an gorsutti jira hattuudha asun baalegedha hattu gorsu ibsa wallahi jaalle ibsa wallahi lolon qab naaf michiyoon tun amichoota na gorsutti jira beekaan na rabsaa jirti malee amichoota na takkaatu qeen beeku amichoota na tuqaasii illee hin danda'u ammoo kama na rabsaa jirti aldiisiin jechaa jira alaabaa amaara nutti fitinin jeen tukursoo jettee nutti faarsin amaara nutti faarsin jechaa jiraani jalamaa jettaan ati irraa dhorkuu qabda moo arrabsuu qabda jala teessee ol baatee irraa dhorkuu qabda moo amaatii gorsee dinaan akkana jechaa jiraani gorsee dinaan hay ani michoota waan kanaa walitti galchee jechaa jiranii imma hay dhiisi jechaa jira ibsa wallahi jaalle ibsa wallahi laazim dhiisi ardu dhiisi jechaa jira alkan rabbi alaabaa amaara firra keesseeti tukursoo jettee nu arrabsaa bulte amichoota na gorsutti jira michoota na kabajaa guddoon qabaaf hay isin ummata keenya beektan eenyu goorri isin dubbachaa jirtan abbaa dhaggeeffadhu yoo kabajaanaaf qabatte dhaggeeffadhu yoo kabajaanaaf qabatte maaliif takaleessaa dhiifama naan jettee jirta dhiifama naan jettee nama meeqarra dhiifama naan jettee dhiifama nama kuma dhibba torbaratti dhiifama nama kuma dhibba torbaratti dhiifama siin jaassuu teenya kuma dhibba torbaratti jaallee ibsaa dhaggeeffadhu wallahi laazim nama kuma dhibba torbaratti dhiifama jeen naasif balleessi jeen amaaruma kana duraa dhiisiin jeen osoo boo'uutiti dhiifama naan jettee hayaa siin jee asii mana kanaan nuti adda baanee kutte amma mikinaanni ati deebitee ajalatti amaartitti jettee narrasu osoo nan oromoodha ijoollee ni naare ana haala akkan oromoota ni beekanii miira keessa galeeti deemaa dhiiga keessan baafadha hin sodaatinaadha qawwee firii takkitti wanni keessan jirre sodaattanii dhaabbatanii diinni sin fixaa jira deemaa ifirraa sodaachisaa ifirraa dhoorga uffata nan hijaaban ifitti sattaadha ofitti hidhadhuun dolaaba keessaa takka takkaan baasee ifitti kaa'ee martifadheen hijaaba bardu kan inni fannifadhee taa'uun alaabaa bitadheen qabu. Amma qodu asoo dubbii fitna jennaan malee dubbii babal'isaa jira. ana nagaafatte dhageessiifin deebisaa suutiyya. Gaafis sirriitti si deebisa. Ati si nu dhageeffadhaame isiin naa himattu asuu na himadhu mata harna himadhuuti ani siin himadhaa dubbadhu. Dhageeffadhaa namuun dubbatina. Yaalii isaa hundi keessa dhageeffadhaa. Akka na himadhu. Takaleessa beekadhu tun takaleessa isaa irraa dubbatu takaleessa dhiifamu waliin. Amma moo wali ijoollee asirra jirtu tana muuziqaa illee bananne akka dhufeen gastii nama oshee oloo galche malee muuziqaan bananne cal jeetiin muuziqaa cufe gastii baneenini. Ani akkasitiin hijaaba takkittiidhaan dhukkee isinirraa kaasu jira hijaaban kaninan hijaaban nama dila kana doosisu jiru nama dila kana girgireessee FB'n suuraa tiyya tiktaakin suuraa tiyya irraa kaasu jiru. Ummanni yoo akkam isin godhu jira ummanni akkam isin godhu jira jee bara ummanni qawwee firiin keessan jirreen isin doorsisaa jira deemtanii maaliif ifirraa hin dhorgine maaliif dhiigatti hacaaluu hin baafanne teedii afroodha deemeetitii Dubaay keessa toon koonsartii gaggeessaa jira maaliif hin deeffanne yooniif nuti wanye maaliif nu wajjin loltaniin isin hin jaa maaliif nuti qixxaatan. Alaabaa uffattee nutti himta asu alaabaa isaanii uffattee nutti himta. Akkas alaabaan tamiyaati alaabaan tami. Alaabaan maraasa. Alaabaan ati kalee uffattee jiranii alaabaan ati kalee uffattee mirmirsiisaa jiranii asirraa jiranoo. alaabaan eeda jirti alaabaan eeda jirti. Jaamni alaabaadha jaamni alaabaadha. Sabboona jalji sabboona yoo rabbisu ati sabboona. Sabboona rabbi jiru. Hijaaba alaabaa isaanii bitatta asu. Sabboona si kabajna rabbi jiiti rabbi sabboona keenya usu rabbi wajji. Laal jaalleessa ittiin waan amma itti kanatti jaalleessa waan isin goote yuumee yuutuub gubbaa dhaqa tiiktook gandoon dhaqa maqaan isiidha isi alaabaan itti jirutti yabtuun. Ummaan. Kuniif alaabaan isa wal fakkaatan himma. No, akkatti gisee laalte kuniif alaabaan sun wal fakkaata. Kun maali gisee akkatti adda hiite kun masaraa miti kun masarri kun tokkichi kophaa isatti masaraa miti. Masaraa miti. Kuniif masaraa miti. Alaabaa barbaadan alaabaa kaleetti uffatte. Wanti mul'atan nyaate. Foota godhattee bara jaalisa foota godhattee alaabaa miti. Biyyoon siyaasa isin irra dalaydee bara. Egaa bara nu tanan jiru jiraani. Anu tanani mataa keessan isin nyaataa jira. Aboo akkas godhi nu barsiisi nama nuti siyaasaadha siyaasaan hin jirtu yaa kee. Wallahi godhi kun akkas godhi asu godhi amma kalee godhi akkas godhi nu barsiisi. Kalee gosa godhi nu barsiisi. Garuu asuma dhugumaa rabbi akkamitti seera qalamii isaa eegde ani koo alaabaa kanuma keeyatte wallaahi. Moota abar jaalisa fi
kanuma beeyabsa. Ammoo foodaa gurraatiif jirtu yoo akkamitti fide bar ambicaan kun uyyuu akkamitti ta'uun beeku si filtera sirrees. Abu filtera mi khale alabu muduga kate wallahi lazim kale mi to alabu. Arangwadi bicha kayida ankale Abba hakan sobi gadis. Abba hakan sobi way. Kanuma kiyate. arangwadi bicha kayida. Kanuma kiyate. halkan kana jala asoo jirraami akkanuma tuun akkana godhatti kanuma Okay menu gorsi arangwadi bicha kayidi. Me arangwadi no me magarishini. Oi filtera arraga. filtera ragaa siyaasa jiru Dalkuno hola. Akkana goote dhuguma siifaan viidiyoo televiziyoonaa. akkanuma kanuma dubbine Nema Kenya. Kanuma goote kuno kanuma kana arginu wallahi. Way. Oi Oromo tan ogummi giyoon daamitu mana kee deesheetti taphatte. Amaarri kan hin godhe. Abu ummatu hola kana kan marratana wallah. Asu screen touch mana gote warasu kuma beda gote. Way. Abo maalin nu saamuu isaati hola. Nama shira kan abduusee keessa jiraame asu. no asuun amma iraftii fudhachuu qabdi deemaa rafaa isin gaa ajandaa fedhaa jirtu isin gaa bakka deema Abdul se no tajan number Abdul se meta kasu asu takrabat asu no shawade jirta أنا ما من نقول جدو تادو بتن عبدو سي والله لازم إذا بران آري توري دلك نارب ساجرتي إذا بران خليم إيفا ما نمكو ماري بتر برتين جين أما يصير لا أما وندي توري على بعضنا خلي كتنجر يا باغا سبونا والله على ما دوكا سنين سيني بتتين سي والله لازم نبي تتين سي أكلن سين يعني أكلن وان سين نيفا من أبل ليسي أو أكلن سين والله جالك على ما مقالة نيتي بتتين فكاتة وأكلن سين يعني نبي تتين سي abbaa qaadha homaa na duute anallee dhiifama na gaafa abdi dubbiin hangalle alaabaa deemtee magaalaa bitatteen seeni bitatteen see waa kanan seene kan bitatteen fakkaatteen. Abbaa qaadha leencaan malee naraaramu leencaa kan darbiiti araaramu. Okay, dhiifamaan kan magaalaa bitatteen see kan bitatteen see dhiifamaan waan seeneen kan magaalaa deemtee bitatteen Aboon fakkaatteen. irraa rahaa seemu maa hunfeenu waan tana. ammayyuu addaanii kee asu Ayyee. Kale waan jaariin gartee baagaa gubi jaariin footomatii tana gubi jaariin. Harma mana siin gubin nagaya. والله رب زغا ساقب نو مراچته إلا قدان نما مچ يوني بتتي جنا لا با ديته مغالا بتتي سيني برنوتي واغنن سيني La amma yeessa kabaka na osime wani ni sinin jawa sirratti an kane ni sinin mujju ani uffata khiyaani nakasitti isinit qabadhe isin dila kana girgirinse toora nama kuma dibbata kaafi diddamaatiin mana kana seene gis takkatti kaleessa kaseenee bawwajjin jechuun nama dibbata kaafi diddami afur yakana seene sanii sane ani takkitti akkasitti isin girgirinse ummanni qawwee xiyyitii filaa illi wani ili qawwee xiyyitii keessa jireen isinit qabataa jira. Kesan jirtu ti dia mai perrador gada dina kesani sinin dia baran. Okay takra ge sibani sin du bada takra ni du bada ge wonni kan nar sida kai nage fada me Ani garte ka on kai jirre asu. jaleb sa Akatin sinin dala jalun. asu ko jaleb sa dage wonni kan nar sa khalim mas argana makna zai wonni kallale amarti ke juru fale nab asu nab jara nab sa gabo amara to ko jala kana tay jarre mala malja gosh gobas yenya jeina gobas janjarra amara jala kana tay akka juru amara du feti gobas yenya konjo yenya gobas nacho ancho gobas no jana ke jala kana tani خلون ده بدلو كم يبرنوتي خلون ده نوارسي بسم الله متى قرنوا Allah ye oromo tare jirayno. Me baagaa gaafii takka Amma deemti asu amma kumatti yaaddee alaabaa mililik alaabaa fannoo uffatte kanatti deemi alaabaa Oromoo fi dijjitanii dura tuffannoo. Iya bar kalas ini kan. Me jaanib baari yaskee samii erga darbana tokko faarratti dhageeffadhaa jira kai. Biyyoon tun Oromoodha rakkoon qabdu laa jira kai. Oromummaa isheetii irraa fuudhuu hin dandeenye. Yoo waa balleessite ni qaxxaanaa ni adabanna rakkoo miti. Amma wanni biyyoon dalagaa jirtu tunis ergaa guddaa of keessaa qabdi. Mee har'a namni qubni takka as jiru kuni dhiiga caalu hundee isaa baafnaa yoo jedhan bakka sana hidhugaa jira kai. Walitti dhugaa himnaa reefu warri isin jitan kun as keessatti
Iga jaalu hundee isaa baafna nuti Oromoo reettanii takka akkana wal mari'attanii nama kuma lamaan teessanii. Teessanii natti ni miidiyaa kanarra waggaa dhibbata kan jirra. Abol chalo jira si jese kakak saya di kana jese sama na boleh so di sirra mana chalo jesa kakak saya di kana nyate Dhaggeeffadhu bar abbaan fedhe haa nyaatu. Ajaalu hundee isaa bar waan dubbatee jira bar. Dhaggeeffadhu. Garuu dammaqaa yaa Oromooti dammaqaa isin hoolaadha wallahi uummanni tiiktoo kun faan keessaaf hoolaa. Ummata kana agarre. Abo amara jese Oromo jese urba Oromo jese boleh so kakak saya di kana jese ini labza Ajalu Oromo tu jese. Oromo nyate. Orang amari jese ti amara dia makawala datani samun tu sentra kami jati Masuk bantah nagaan waktu Jalib sa duga ke amara miti. Ajalu ko nyate Oromo nyate. Atu. मैं वो निकला मैं वो निकला Namni sodaatu nakkan maati asuu jaalannaa dhiiga keenya lubbuu keenya si jaalannaa nagaan nu turi waan akkasii keessaa baay'ee nagaan nu tura salaamu alaikum Bosina waysi gaafata. yaa roorro bira roorro awwan yoo miltiin antala Bar waan dhiyoo tana komantii ala barreesse kasa. ayya si barreessa Yalla. inni raafanne bari gidduu kana beektaan eenyuun ta'e beektaa faannoo keenya ta'e gaafa barreessite na ajaa'ibee bar hayi asuun keenya kun akkuma taate jedhetan miidhaa gubbaatti immoo waanuma kee deemuu jira beektaa kanaaf weerare beektaanis. Amma waan dhiyoo tana jalatti sandafi barreesse achina barreesse. Ayya si barreessa ayya bareeddu. Guyyaa tan Ingiliffa wallaalee gaafa Ingiliffa san fuudhee namatti Ingiliffa sun bareeda. Rakkoon hin jiru. Asu galatoomii torbaan kana tiktaak nu bareechite. Duraan nu bareetu. asuu gartee Oromoon ni jaalatti gartee waan ni jaalatti roorro bira roorro ni jaalatti. Dubbiin ta'uu argitanii dhiifama godhaa fi haasuun kana agartee onni irraa kan goone akkasiin jaallatti. Ay Oromoo. Asuma irratti addaan dhaabaa galatoomii haasuu atillee nu dhageettee ajandaa kana. Oromoo tana baangaaliin ajandaan ni darbi dhaggeeffadhu Oromoo tana baangaaliin ajandaan ni darbitii fi Suudaaniin ajandaan ni darbitii fi maraakaan Oromoo ajandaan ni darbitii si kabaja maraafuu afoo na lillaa nagaan naa buli. Okay, afoo na lillaa okay waaqa. yaa amma dhaabbate abbaaree dhaabbate amma. Eessatti dhaabbata cappanuun kiyya afaan qabu. Ati mo sabona atumaanu faannoon guddaan sun si wat sabona. Faannoon guddaadhaan Guys, tatap godha manni nama darbaa jira tatap godha. Mana nama darbaa jira tatap godha. Mana nama darbaa jira tatap godha. bar dhaggeeffadhu. Tatap koppiliinki godha. Abbaagaa Mana nama darbaa jira. Dhaggeeffadhu bar Mana